akkam jirtu hordoftoota jaalala dhugaa. Har'a barumsa jaalalaa murteessaa ta'e tokkoon isinii qabadhe fidee jira. Waa'ee jaalala sobaa. Jaalalawwan lamaan jidduutti jaalalli warri geggeessaa jiru jaalala sobaa ta'uu akkamitti beekuu dandeenya? Mallattoowwan jaalala sobaa maal faa ka jedhu wajjin laallaa jechuudha. Hanga dhumaatti na wajjin tura. Maarree namoota chaanalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatinaa. Hanga dhumaa dhageeffattanii viidiyoon kun yoo isinitti tole mallattoo like jettu sun tuqaa. Maarree akkuma beekamu namoonni baay'ee yeroo baay'ee jaalalanii geggeessu. Jaalalli isaanii kun ittiin beeksisuu jechuudha. Garuu dhumarratti addaan faba'uu danda'anii yookaan gargar deemuu danda'anii mallattoon jaalala sobaa maal ka jedhu har'a mallattoo 5 wajjin laallaa jechuudha. Maaliifini namoonni tokko waan jaalala wajjin geggeessaniif jaalalli isaanii kun ka sobaa moo ka dhugaa ta'uu addaan hin beekanii jechuudha. Garuu mallattoo amma anasii tuqu kana gaggabaabseetiin isinii tuqa. Mallattoo tokkocha yoo daallaallee waa hedduuf keessaa qaba. Sun hunda matuma keessanitti sammuu keessanitti qalbii keessanii ilaaltanii murteeffattanii jechuudha. Maarree hordoftoota koo mallattoon jaalalleewwan lamaan jidduutti jaalala sobaa ta'uu mul'isu keessaa tokkoffaan hin beektu. Eenyuun beeyne waliin beektan. Akkamitti waliin beeyne? Waa'ee walii fakkeenyaa fi jaalallee kan kee kana waa'ee barumsa isaa, waa'ee dalagaa isaa, waa'ee maatii isaa waan sirrii ta'e tokko hin beektu. Fakkeenyaa fi barumsa ani dooktarii isin jechuu danda'a. Yookaan ammoo ani barsiisaa isin jechuu danda'a borgana. Yookaan waan biraa dabree ani waan akkasiiti isin jechuu danda'a. Kanaafuu waan qabatamaa ta'e tokko waa'ee nama suni hin beektu. Abbaan kee akkasi, haatitii akkasi hin jechuu danda'a waa'ee maatii isaa. Dalagaa ani akkasitti waa barsiisa. Ani waan akkasii biiroo akkanaa kan keessa hojjedha siin jedha. Garuu waan sun atini dhugaan yookaan ammoo wanni kun ifa ta'uu sirriitti qabatamaan hin beektu jechuudha. Waan garagaraa yeroo hunda sitti himaa. Kanaafuu nama sun waa'ee isaa hin beektu jechuudha. Mallattoo jaalala sobaa keessaa tokko jechuudha. Inni lammaffaa immoo waan sitti himu hunda guddisee sitti hima. Ambar nama akkanaati, an nama akkasiiti. Afaan Ingiliffaatiin maal jedhama? Exaggeration jedhama. Waan hunda exaggerate godhee si hima. Afaan Oromootiin maal akka bakka buusu hin beeku garuu waan sitti himu guddisee si hima. Fakkeenyaaf wal beellamtan. Wal beellamtanii maaliif turtee si eegaa jira jettaan? Tiraafikiin baay'ee wal qabee akka ajaa'ibaa kan karaan socho'uu dadhabee Finfinnee irraa hanga Adaamaa yoo dhufu karaan kun guutuun konkolaataa ta'ee achi keessa dhaabbachaa oolee jedhee si himaa jechuudha. Wanni kun yoo inni akkasitti irra deddeebisee yeroo hunda waa hunda waan akkanaa ta'e jedhe guddisee waa sitti himu. Wanni akkanaa kun yoo irra deddeebi'ame sitti himamee waan tokko exaggerate godhe afaan Ingiliffaatiin si himu wanni sun soba ta'uu beekuu qabdaa jechuudha. Yeroo hedduu irra deddeebi'ee yoo akkasitti waa guddisee si himu wanni inni sitti himu suni soba ta'uu beekuu qabdaa jechuudha. Inni sadaffaa maalinni jechasaa irratti hin argamu. Jechasaa irratti yookaan ammoo jechasii irratti hin argamu. Fakkeenyaaf borganama yookaan ammoo torbaan kan keessa bakka akkasii bakka bashannanaa akkasii wajjin deemnaa siin jedha. Yoo guyyaan beellamaa keessan sun ga'u wanni sun hin ta'uu jechuudha. Yookaan ammoo waan akkana rakkadhee waan akkasii ta'ee siin jedheeti waan jedhe sun hin godhuu jechuudha. Kanaafuu mallattoo jaalala sobaa isa sadaffaa jechasaa irratti waan jedhan waan wajjin jettan irratti hin gootanii jechuudha dhumarratti. Waan akkana waliin hin jettanii at the end of the time waan sun hin raawwattanii jechuudha. Arfaffaa mallattoo jaalala sobaa arfaffaa waan wal dhawu sittima yookaan ammoo
waan har'a sitti hime boru waan biraa sitti hima. Waan wal dhawu sitti hima jechuudha. Waan wal rukutu. Fakkeenyaaf kaleessa sheekiin tokko safara kanaa gara akiraa deemee siin jedha. Har'a immoo sheekuma gara akiraa deemsiin jedhu suni sheekiin sun har'a akkana ta'ee masjida keessatti nama gorsuu jira siin jedhu. Waanuma bifa tokko jechuudha. Waanuma kaleessa sitti hime har'a irra deebi'ee akka biraatiin sitti hima jechuudha. Yaanni isaa waan wal dhahu tahaa jechuudha. Yaanni isii yookaan isaa kun nama lamaaniifuu ni ta'a jechuudha. Inni shanaffaan ammoo sababa baay'isa. Waan ati akkas taateef an akkas godhe, waan ati akkas taateef an akkas ta'e siin jedha. Yeroo hunda sababaan dhabuu jechuudha. Waan wayii tokko godhu dhabuu fi sababa gahaa qabaa jechuudha. Sababni isa bira guutee isii bira yookaan isa bira guutee jiraa jechuudha. Maarree hordoftoota koo mallattoon jaalala sobaa kana qofaa miti jira. Garuu kunini waan hangafaa jechuudha. Waa baay'ee jira. Ammoo kana fakkeenyaaf namni tokko yoo si sobee yookaan ammoo yoo waa'ee isaan beektu ta'e waa guddisee sitti himee yoo jecha isaatti hin argamne waan kan tokkochi qofa qabattee jaalalli keenya ka sobaa jechuun xiqqoo sababa gahaan ta'uu jechuudha. Kanaafuu sammuu keenya keessatti waan agartee wajjin godhuu jiru suni sammuun keenya kuni xumura irratti wanni kun ni ta'uu hin ta'uu ka jedhu qalbii keessatti ni beeynaa jechuudha. Kanaafuu of keessa laallee jaalalli keenya ka jaalallee wajjin geggeessaa jiru kun sobamoo dhugaa akkasitti addaan baafachuu ni dandeenya jechuudha. Dhumarratti qalbii keenya keessatti sammuu keenya keessatti waan murteessinutu irra ulfaataa jechuudha. Maarree hordoftoota koo qophii har'aa xumuree jira. Yoo viidiyoon kun isinitti tole laayik godhaa. Yoo ammoo sheer godhuu nama biraatiif barbaadan sheer godhaa. Subscribe gochuun dagatinaa. Ammoo viidiyoo kanaan dura dalagee bakka linkii sun isinii kahaa namoonni hin laalin mallattoowwan jaalala dhugaa ka jedhu achi jala isinii kahaa bakka description sun laala hanga viidiyoo biraatti wal agarrutti nagaan.